Lebilisummaa irub guddaay Oromoo cabsanii bara dhibbaaf bituudha ture garuun taane eeroodhaatu cabsee kaase nuti teenya keessaa qabachuu qabna teenyatan ollaadha keessaa qabachuu qabna warra moo dhagee gurra qabatee akka waan dubbitu isaa ilaalti dhiisee taa'uu jira obleekish beelaa kul gargaaruun garaagarummaa qabdayyoo haa xiqqoo ni qabdayyoo haa bakka feenu miti garuu لكي خيامي قند خيامتي لكي دبيتو نلات تجيه ورا وان برتي يرون دا اددرو ما دا مولتو ادرو ما دا نار كاجو ورا بين خراج اللي سيدو دغلي جري مغالا نجرادو مغالا دالاس كيستي نموت هانغ تكو ولد دفه جرخون خراج اياداتين مالك ملينا اولرغن دولا هيوتا اورومو رتي غدامو جچودان لاليسا حسين بريفم غباباتا كوبلكس بريفم نيسا خون يا بشير كليسا مال جد هردو مالفتي دولا مغافي جتو uf keessa qaba aadaa fokkisaa araada badaa siyaasaa dadhabaa fi boodatti hafaa kana yooma dhiifnaa jechuudhaan gaafii godhee eegala hanga yoom firaa fi aantee keenya xiqqeessinee diina fagoo faarsinee gootomsinaa gaafii isaatti fufa qabsaan Oromoo hayyuu fi obboleessi keenya Yaayaa Bashiir kaleessa maal jedhee maafitti duulamaa barreeffama Yaayaa Bashiir guyyaa kaleessaa barreessellee as keessatti maxxansuudhaan yaada isaatti fufa barreeffamni Yaayaa Bashiir akkana kan jedhudha ture alagaa fira fakkaatee qileesii buusuudhaaf guyyaa eeggatu yookaan wayyaanee abdachuun fafa guddaadha jaalatamus jibbamus Oromoo walii isaa malee fira hin qabu kanaaf waan harkaa qabnu jabeeffachaa jal'aa keenya fala itti godhuutu irra nuuf salphata jedhe Yaayaa Bashiir maal balleessire jechuudhaanis gaafii godhee eegala maaf itti duulama jarana ja'a lalisaa Hussein namoonni keenya gariinoo maaf yeroo waa'een tokkummaa lallabamu bakka ciisuu ga'ee hirriba daba gaafii isaatti fufu akkamii walii galtee obboleeyyan lamaan finfinneetti godhan jibbaa diinoomsuudhaan isa maqaleetti godhamu ammoo jaalachuun firoomsee hayyuutti duulama gaafiin isaa ittuma fufu nama dhiba ja'a nama guballeedhaa ja'a hubadda lolli kaabaa fi hiriirri siyaasaa biyyattii akka duriitii fi bakka durii hin jiruu ja'a bifa jijjiirrateetiin jira nutis haala ilaallee taphachuutu nu baasa ammatti kan Oromoof yaaduu fi kan Oromoodhaaf quuqamu keessoo Oromoo qofa jabeessa Khawayyaanii Amaaraa fi Bilxiqinnatti maaliif dubbattan jedhee qabsaa'ota Oromootti duuluu fi dhagaa tuuluu hin feene. Yaayaa Bashiir sabboona ilma Oromooti. Hayyuudha qaruutedha. Maal eessattii fi yoom akka godhu bareecheeti beeka. Barruu gorsaa fi xiinxala xiyyee siyaasaa kan darbe kan amma jiruu fi kan gara fuulduraas karaa hundaan dhiyeessallee tureera. Ammas ittuma jira. Waan Yaayaan godhaa ture hedduu keessatti ani akka kootti ofittummaa fi ayyallallattummaatti waan herregamu takkas hin agarre sammuun waa baruu fedhu barruulee Yaayaa irraa waan hedduu barachuu danda'a sammuu jibbaa fi hinaaffaan guutamteef ammoo Yaayaan summii ta'uu mala naaf immoo qabsoo Oromoo keessatti Yaayaa Bashiir qoricha jabaadha dhugaadha dubbata akeekaaf kaayyoo qabsoo Oromoos bareecheeti beeka walumaa galatti hayyoota gameeyyii fi namoota beekamoo Oromoon qabdu keessaa Yaayaa Bashiir nama tokkodha yeroo dheeraadhaaf bara fincila diddaa gabrummaa sirna wayyaanee dabalatee gola oppodiyoo keessa seenuun hayyoota waliin kan iccitii hunda ummataaf gadi diigaa turan keessaa Yaayaan nama tokkodha. Yaayaa nama waggaa hedduuf qabsaa'ota haqaa wajjin Oromoof qabsaawaa turee fi ammas hafuuraaf qorqalbii takkaan qabsaa'aa jirudha. Kanaaf Yaayaa diinoomsanii wayyaanee firoonfachuun maaf dubbatta jedhanii dhagaa itti darbachuun aadaa badaa siyaasaa dadhabaa fi boodatti hafaa dhaabbachuudha qaboonni kun jechuudhaan Yaayaan hayyuu Oromooti kabajaatu malaaf jechuun lalisaa Hussein barreeffama isaa goolaba. Dhimmi barreeffama Yaayaa Bashiir lolli kaabaa kun eegaluudhaaf deema kan jedhudha ture guyyaa kaleessaa. Guyyaa har'aan kana lolli sun ifatti labsamee walitti duulamee wal kolaasaatiin jiran. Egaa bara dabre ummata kana cinaa hiriiruun keenya sirrii nutti fakkaatullee gaaga'amni deeggarsa nuti godhaa baanee sun miidhaa guddaa akka qabu keessatti waan hubanneetu jira ja'a Yaayaan barreeffama isaa kaleessaa keessatti. Kanaafuu alagaa fira fakkaatee qileesii buusuuf guyyaa eeggatu yookaan wayyaanee abdachuun fafa guddaadha kan jedhu kaneetti dabale jechaadha. Jaalatamus jibbamus Oromoon walii isaa malee fira hin qabu barreeffama Yaayaa keessaa. Kanaaf waan harkaa qabnu jabeeffachaa jal'aa keenya fala itti godhuutu irra nuuf salphata. jedhe Yaayaa Bashiir. Kanarratti kan Yaayaa Bashiir irratti duulamaa jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo barreeffamni lalisaa Hussein dhimma kana ilaalchisuudhaan gallakkise kana fakkaataa. Obbo Caffeeraa ammis waa'ee wal waraansa mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa TPLF gidduutti guyyaa har'aan kana eegale kana ilaalchisuudhaan yaada isaa gabaabaa akkana jechuudhaan dubbataatiin jira. Yaada isaa kanas dhaggeeffadhaa
isinillee yaada qabdan gamanumaan nu qoodaasiniin jenna turtiin keessan waliin haa ta'u mallee waa'ee lola Itoophiyaadhaati waa'ee lola Amaaraa fi Tigreedhaa guyyaa sidura asidin jira akka lolli kun eegalee namoonni garii lakkiin eegaluu lakkii lolli akkasii jechaa ture lolli oofishaalii eegalee jira akkuma biratti waraanni Abiy kumaantamaan qawwee lafa kaayee harka ol qabee harka kennaadhaa jira arga namaan yeroon dura ka'ee oduu niwsiidhaan laala jedhee banu wanni arkee እንደተለመደው የአብይ ወታደር በጁልማ እጁን እየሰጠ ነው ጠመንጃውን እያስረከበ ነው ዋንጁን ኦዱራ ደገይፈደ ከናን ዱረስኒ አንሳ ሎልኹኒ አመድራስ ራሳን ቱሬ ነሞን ዱ ራሳው ጀርኒ ሚዳን እዱ ራቲን ተላጅራ ሃዮኒ ዱን ሎላማን ተናኸና ከን ኤገለ አከ خራ ነጋቲ ፍረሙ hayyoonni Itoophiyaadha hayyoonni Oromoodhaati sedduun tattaawachaa turan Joor Maamdirraa eegalee Baqqalaa Garbaadha duula amna imala galatooma irratti kaayyoon guddaan isaanii lolli kun akkan eegallee inumaatti pelle qofaa miti ollaa hojillee araarri uumamuudha qabaa lolli kun yoo ka'e Itoophiyaadha diigaa lola kan osoon kaani dandamachiisuudha qabna waan jirraayee imalaadhaa turanii waan kana diaasporaa keessa oofaadhaa turanii Kuno akkanuti yaanne akkanuti feeson ta'in lolli eegalame kun dhumtisaa maal ta'uudhaaf ta'arraa hin dubbachuu barbaada ammaas waasin bira kaachuudhaaf lolli kun eegale osoo addunyaan guutuun dhaabuu barbaaddu osoo manguddummaan iddoo yaatu osoo maal jedhanu lolli eegale addunyaan guutuun lolli kun yoo eegale yoo irra deebi'ee lolli TPLF fi lolli Amaaraati lolli Tigree kun yoo eegale Sudan guddoo isaan qaban lola Tigreedhaatii fi Amaaraatii miti. Lola Tigreedhaatii fi Amaaraa Tigreen lafa falmaadhaa jirsan deeffattee Tigraay ijaaruudha kaayyoo isiidha. Amaarrinis lafa Tigreen yaammachaa jirtu kana deeffatanii naannoo Amaaraa godhatanii Itoophiyaa bulchuudha dhiitanii. Lolli addunyaan so'achaa jirtu lolli Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaatiif kuuni so'achaa jiran lola ollaadhaati. lolli Finfinnee qabachuudhaaf ta'u lola ollaadhaati kana sammuu qabadhaa jara keenya waan garii yoo keessa gabbuunee laalle lolli Amaaraa fi Tigreeti lolli deemaadhaa jiru maanta lolli Tigraay fi naannoo Amaaraa iddoo deemaadhaa jira garuu gowwaan keenya Oppidoon akkuma bartetti ummata keenya dargaggeessa keenya kanyaatee garaan qabne qabeele jiru kana guuza ambayaamanii dhaqanii duulchisan Tigraayitti maqaa Itoophiyaadhaatiin garuu lolli in fact lola Amaaraa fi Tigreedhaati lolli hedduurraan dubbatamin lolli hedduurraan haasawamin lolli mootummaan Itoophiyaalleen baalarra guurtee akkan dubbatamne akka addunyaan hin garre barbaaddu lola waraana bilisummaa Oromoodhaati kaayyoo waraana bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa ijaaru Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoodhaa waanjoo gabrummaadhaa ummata Oromoorraa darbu waanjoon sun Itoophiyaa awwaala Itoophiyaa gubbatti Oromiyaa ijaaru lolli ammaan tana deemaadhaa jiru kun xumurrisaa garas deemaadhaa jira Itoophiyaan yoo kana booda waan qabnuun itti dirmannee kaafaa'uu qofaa miti ABO'nis walii Itoophiyaa jettee silaa ollaan walii Itoophiyaa jettee dandamachuu taasumanne silaa miidiyaaleen Oromoodhaa hundinuu Itoophiyaa faarsanii innaata gar Itoophiyaa wayin mootu jedhanii lafaa ka'anii Itoophiyaa wannummaan fedhe kana booda dandamachiisuu hin dandeessu wanni maan tana irra jiru maali Itoophiyaa bittinnootti keessa akkamitti karaa laafaadhaa wareega xiqqaadhaan Oromiyaa ijaaruu dandeenya kajuu qofa ummanni Oromoodhaa asirra dhaabbatee qophaawee biyya fi tana eeguudha qaba biyya fi wareega xiqqaadhaan miidhaan guddoo osoo uummata keenya irra hin geenye Oromiyaa akkamitti as keessaa ijaaruu dandeenya waan jiru qofa irratti xiyyeeffachuu ummanni Oromoodhaa Itoophiyaan kutti mallattoon kutuudhaa meeqaan tab lakkooyineeti amma maayir dheengadda kaan dubbadhetti lebilisummaa irub guddaa'e quarter to freedom nusa tokkoof bilisummaadhaaf Oromoodhaaf nusa tokkootu hafee jechuudha achi geenye jira qabsoon xumura jirti garuu xumura kanarratti akka nu jalaan banne irra hedduu Oromoon qabsaa'onni keenya hayyoonni keenya finishing irratti nyaadhaman
dhumarratti 2018 qeeroon mooteeti dogoggora hoggantoonni godheen maayirratti nyaadhamnee OPDO if dhaalchifnee jechuudha. 1990 akka dogoggora hogganoonni leencolata afaan dalaganii maayirratti nyaadhamnee TPLF biyya keenya biraa deemne jechuudha. San duraas dhumarra hogguu geenye dogoggora akkanaa kanaatu dalagama. Ammallee dogoggorri akkasii akkan dhufne Oromoon maal godhu qabne jennee hayyoonni keenya warri waa beeku qabsaa'onni keenya yeroon if dura itti qophaa'anii irratti hojjechuu qaban. Bitti akkan harkaan baan Itoophiyaan diigamtee jirti. Oromiyaa akkamitti ijaaruu dandeenya yeroon itti qophaa'uu qabnu yeroo ammaan tana kana. Lola ammaan tana deemu keessatti TPLF diina Oromoodhaati. Kana shakkiin takka illee hin jirtu. Diina Oromoodhaati. Isaanis kaayyoo isaanii Oromoo cabsanii bara dhibbaaf bituudha ture. Garuu hin taane qeeroodhaatu cabsee kaase. Kan hubadhaa. Amaarinis diina Oromoodhaati. Warra maalummaan Oromoodhaa akka ol hin baane barbaadu, warra Oromoo awwaalee bitee jiraachuu barbaadu umrii isaanii guutuu. Jarri kun lachuutu waldhabbii isaanii Oromoo irratti malee waldhabbii biraan qaban. Jarri lachuutu nuuf diina. Ka wal dha'u jiru lachuutu diina keenya. Ka wal fixu jiru lachuu diina keenya. Nuti teenya keessaa qabachuu qabna. Teenya san teenya Oromiyaadha keessaa qabachuu qabna. Teenya tan ollaadha keessaa qabachuu qabna. Ollaa jibeessuudha bakka jirru. Ollaa jibeessuu. Ollaa cinaa dhaabbachuu. Jaalannuu jibbinuu. Humniti Oromoon yeroo ammaan tanaa kana qabdu. Deeggaruu baattanuu. Beektanuu beekuu baattanuu. Humna ollaadhaa tanu qofa. Oromoon garee cinaa dhaabbattu, garee faarsu, garee waartuun qabdu kana booda garee cinaa dhaabbachuu qabdu, Oromoon if bira dhaabbachuu qabdi. Uummanni Amaaraa if bira dhaabbachaadhaa jira. Tigreen if bira dhaabbachaadhaa jirti. Sabaa sablamni bisinii hundinuu if bira dhaabbachaa jira. Qabsoo fi bira dhaabbachaa jira. Oromolleen ollaa cinaa dhaabbachuudha qabdi. Furmaanni kana qofa. Kana asirratti beekteen hin beekne sigalee jaalatteen jaalanne karaan tokkichi qabdu kana qofa hin jiru. Mali biraan qabdu. Ifin sobin, ifitti kijibin. Itoophiyaa keessatti qawweedhaan malee hin mootu. Hin kijibin. Ifin sobinaa. You know the reality. Osoo garaan keessan dhugaa beekuu ifin sobinaa obboleeyyan kiyya rabbii. Itoophiyaatti qawweedhaan malee wanni mootu takka illee hin jirtu. Karaa biraatiin waa'ee tumsaa warra Oromoo hongeen dhoyiteef taa'aa jiru keessatti deeggarsa alaa fi keessaa taa'aa jiru hedduudhaan dinqisiifadha. Keessattuu abbootiin qabeenyaa biyya keessaa wal dorgommiidhaan kennaadhaa jiran. Maqaa isaanii hunda dha'uun barbaadu. Wal dorgommiidhaan kennaadhaa jiran. Hongee Harargee keessatti jirtuuf maqaa caayaadhaatiin gargaarsi deemaadhaa jiru alaa fi keessatti hizaabara ol kaadhaa jira. Ulamaan teenya kanatti hizaabara dalagaadhaa jiran. Hizaabara if kennanii jireenya fi dhiisanii 24/7 irratti dalagaadhaa jiran. Hongee kana gargaaruu irratti abbootiin qabeenyaa biyya keessaa waan qabdu qabeenya uummataa jettee baaftee gumaachaadhaa jirti. Akkeessaa hawaasni an keessi jiraadhuus hawaasni magaalaan an jiraadhuutis yeroo gabaabaa guyyaa lamaasitti walitti dhufeeti maallaqa guddaa guyyaa lamaasitti walitti qabee ergaadhaa jira. Warreen yaaminsa kana 24 hour keessatti owwaatee deebisaa kennee jira. Warreen 24 hour keessatti warra immoo dhagahee gurra qabatee akka waan dubbitu isaa ilaalitti dhiisee taa'uu jira obboleeyyan kiyya. Beelaaf wal gargaaruun poolitikaadhaa miti. Beelaaf wal gargaaruun garaagarummaa qabdan yookaan xiiqii olii qabdan yookaan bakka hin feene bakka feenuu miti. Yookaan ganda kanaa gandi keenya hin beeloo ganda kanaa ganda saniidhaa miti. Namni hugguu beelaaf dirmachuu gaafate beelaaf walitti dirmata. Wal cina dhaabbata, wal gargaara. Hogguu dirmachuu yaamte namni wal jalaa owwaata. Akkuma gartee yeroo biraa gaafa siyaasaadhaa gaafa gola siyaasaa gargaaru wal jalaa owwaannu waliin dhaabbannee goonutti yeroo dirmachuun uummata keenyaatu beelee aboonu dirmadhaa jedhanii namoonni tokko lafaa ka'anii yaamisa godhan silaa wal jalaa owwaachuudhaan malee hawaasni jiru hundinuu wal jalaa owwaachuudhaan malee.
قرو لكي خيامي قند خيامتي لكي دبيتو نلات تجيه ورّي وان برتي رون دا أدرون ما دا ملتو أدرون ما دا نار كنار كاجو ورّي بين خراج اللي سيدو يدقلي جري يدون it's not good عمل كناخن ورتشون عمل كناخن حواس خيسة حواس بقت كل جيزات خيسة ملتشون هزابر قارين آمت مالي فولدر اللي أكا أبدي ورانك أوان نسوى أكا ولين أبدن مال ولين دلين مال نمني قافة بيلا ولين درمتين نمني قجار كوهم تور آخر ولين درمتين قافة سدور أمال والأفيرا ومال والياما ومال وانغاري ولين قول قافة خيتي قاتين أبتة قافة خبراء وبليس خي درمتشو سيامته يودو دت قلتي أكنا من أجيني قرر أبتة تيسه shame on you قاني سلبين ورمون أكنا ولين قبل ورّا مقالان انجرادو مقالا دالاس كيستي نموت هنگتو كولد رفيه يا من سلمون ما داخن هاگر قاروبا جرخون قراج آياداتين مالك ملينا أولرغن within 2 days قويالا مخيستي مالك ملينا أول إرغن جتو مالك ملينا أول كربيتي أمت خينيا خان هونجين فتاد آجرتو في قرقارس إرغن قهاري چورابتي ما يكون قادابتي قرو يرو قواب دخيتي مقاج آيا أفرنق اللوتي ولد جارماني دورتوتا في ورياتيس ولد دفني وانك نقورني مالكا over 1 million Ethiopian bir kare Ethiopia da irgan guya sade fada irgajicho achiga hudas gabasa fidani risita matasi jira so warre wakanati qodu fulati magala dalaskay sain galato fuchor bada عارف محمد علي إبراهيم عبد العزيز بانغاني دا مكاني كريمي دانسيا عبد الله علي عبد الله داود جرخ لبنو جارتين أوجيني شرف الدين مهدي موسى ميخائيل محمد أوبسا محمد علي فؤاد عمر عبد الصبور جعفر أحمد حسن إبرو رمزي أبابورا ورا خلينا ردو سايك أبان بيو I'm new here so زكي نما تكو خم مكان بيك كمني خم مكان همين فتي عبدوش صافي جوار عبد الرحيم مختار شيخ ياسين مصرا فائزة زكو حسين هذا منوجيني أصلي أورومو أبا منوجين تريسا نورا علي زينب أحمد يچورنگا مانتنا غرغان مغاتا خيسا غرو كوري واكر کو پيسته يا مس أورومو هنداف غوني ورا يرو هندا ولتجي هندا ولين کو پيسو غوريتي هنگنو جولا اواتي هنگنا هنگ روبو تكاونغو الردو وري وان غدو جو پيسا توري دغهيتي غورن راقبتي دغهيتي نجالان اووان نيجيتي وي واچا داجر غافا وان براغونو سلفي دراغو بدابتني ارغافا لمن تيني بيلويتي يا مسخنا غوني نجالان اووان اكورن دغريتي غورن راقبتني املكنا خن فراديسا اورمو بك هندتو فراديسا دالاس الدنيا دا فكيني غاري فخيس ور دور درمت خيسا دا مغالا دالاس كوري چايا افرنقلو تنجار تخن چار افرنقلو جار موسى امانتناو هونغ مخلتي تيكي دا لفاخني جارمني مالك ملينا الغوماچن جچو ورين برا ورين كندرو ولين دابچا تورن غافا ايغانس ادفيو غافا غرغار سكافا عمر اف غدن غافا جور في جوري في غرغار غدن غافا او مني غرغار غدن غافا وبو داف تمس غدن يرون داو I've seen many Oromos ورا درت به مالك غرغارو ورا درت به سغنتا هلي كوبيس اما سغنتا هان كوبيس هيتي عارفي في نموت هانغتوكو دورتو يساورا نبينه مقاسا نبيهو وان غاري دلغان وان هيدو بريدو دلغان غرو ورخون كاوسيت عجائبين Oromos تاني جراتو بغالا خاتس تاني درمت يامسي درمتشو إسان ركبه يامسي إسان ركبه
akka warran dhaganii gurra qabachuu kennuudhaa miti maallaqa kennuudhaa miti owwaattee jechuun dirqama maallaqa kennuudhaa miti at least yaadumallee gargaaruun at least laalaa ummata keetii daa'imman oromiyaa keessaa beelaan dhumaadhaa jiru kan yaa aboo waan kana yaaddawaatiin jira ani garaan nabadaatiin jira yeroodhaaf gargaaruudhaaf dandeettiin qaba jechuullee waan takka beekadha waan takka hangarallee jechuun waan takka beekadha jechi gaarii yookaan deebisaan gaariin kennaadha caalti garuu ignore wal godhu tana wanni qaaniidha salphinni guddaan kan kanaafiin warra kenne kana dirqama maqaa isaanii yaame akka isaanillee dhagan akka ummanni oromollee isaan dhagahu akka maasii waa godhuu dandahuu isaanii if arkan yoo xiqqaatte faamilii 50 torbaan tokko nyaata bareedaa nyaachisuu dandan jechuudha mileenii sun yoo xiqqaatte faamilii 50 torbaan tokko nyaata bareedaa nyaachisa yoo xiqqaatte daa'ima 50 du'arraa ni oolchaa jechuudha rabbi birattis waan gaarii dalagan ilma namaa biratti illee waan gaarii dalagan dhala namaati du'arraa oolchanii jechuudha imagine gaa warreen waan kana osoo gartanuu qooda keessaan fudhatin at least with a good idea gorsa gaariidhaan jecha gaariidhaan warri qooda keessaan fudhatin warri yeroo biraa as bahee horii kennaadhaaf nama dura dhaabbatu maallaqa baasaaf nama dura dhaabbatu hawaasa yeroo hunda maallaqa warraa fuudhuudhaaf tajaajilanii jira fakkaata maallaqa warraa guuruudhaaf guyyaa maallaqa guuruu deeman aboona finaa koottaa maallaqa irraa guurtee geessite you don't really care about them sigale taraafi oromoon harki faraqaadha wal dhiqaa jetti harki faraqaadha wal dhiqaa haajaa dhuftuun dhaqeetti walqixa qooda fudhachuun walqixa argamuun walqixa hirmaachuun akka heegareefis ummanni hawaasni keenya bakka qootu hundattuu abdii walirraa qabaatu godha hopefully oromoonni North America keessa qubatan magaalaalee adda addaa bifa afooshaatiin bifa hiriyummaatiin bifa akkaataa hojiidhaatiin jaaramtanii jirtan hundinuu Daalaas irraa fakkeenya fudhattanii yooni magaalaaleen jirtu hundinuu miliyeena ergitan yoo magaalaa jirtu hundinuu nama 50 du'arraa dandamachiiftan kanaa ol dalagaan gaariin hin jirtu kanaa ol dalagaan gaariin hin jirtu jechuudha kanaafin irra deebi'ee warri Daalaas koreen caayaa afran qalloo hundeessite koreen caayaa afran qalloo jalatti ummata walitti qabdee gargaarsa miliyeenaa ol karaa caa biyyatti ergite karaa olamaa teenyaatiin kanaafin irra deebi'ee fayyaa ta'aa isin jedha